Yesuusii waaqa qaba rabbiin qaba bara. Halkan guutuu maal jedha Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa boqonnaa jala lakkoofsa 12 irratti halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha Yesuus Kiristoos gara wannaatti ol ba'ee jechuudha. Waaqayyoon inni kadhachaa bule sun waaqayyoon inni kadhachaa bule namni waa haajomu malee rabbi waaqayyoon kadhata waa haajomeeti waa dhibanii jennaan yaa waaqayyo jedhee waaqayyoon jala harka qabatan. Yesuus Kiristoos waaqayyoon kadhata waaqayyotu waa kennaaf waaqayyotu waa godhaafi. Malee Yesuus Kiristoos innuuf danda'a miti maal jedha beekta Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti Yohaannis maal jedhee dubbata ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Humna kootiin innuu wayittaa jiru. Luqaas boqonnaa 11:20 irratti ani humna waaqayyootiin hafuurota hamoota nan baase ergan ta'e ani mootummaa waaqayyoon irra dhufeeraa jedha. Sigalee Yesuus iyyuu waaqayyoon qaba waaqayyootti hirkataa waaqayyo irraa waa fudhataa rabbitu waa godhaaf isayyuu mataa isaati. Rabbiin waaqa ta'e Yesuus Kiristoos hojii rabbiin itti kenne namatti geesse hojii rabbiin itti kenne namatti geesse malee ofii isaatii inni ofii isaatii yoomiyyuu taana namas rabbi nama nusi rabbiin beekani Yesuus malee. Bar macaafa keessa jira goobazitiyya macaafa keessatti bar Yesuus Kiristoos waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqayyoon inni kadhachaa bule fakkeenyaaf amma Luqaas hin bani yoo macaafa biraa qabaate Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 badime waaqayyoon kadhachaa bulee jedha halkan guutuu jedha sanuu beeki halkan garagaaratti ol ba'e halkan guutuu mee Yesuus Kiristoos maaliif xayyib inni ofii isaatii rabbiin hin beeku jettaan Yesuus Kiristoos maaliif halkan guutuu gaaratti ol ba'e maaliif waaqayyoon kadhachaa bule eenyuun kadhachaa bule sababii cubbuu nama hundumaatiif dabarfamee kennamuuf jechuu kadhachaati bulee bara. Yaa Rabbi kiyya gaafsanii miti gaafni dubbataa jiru yeroo takka obsu. Gaafsanii miti gaafni inni kadhachaa bulee gaafa sanii miti kan dubbadhe sun Luqaas boqonnaa 22. Inni eenyuun kadhatanii gaafatanii sheeka. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun namoota akkamidha ofii ol seensisee jira. Afaan keessan qabattan moo qabattan amma muuti. Maal irratti haasa'aa? Mucayyoo takkatti wajjin haasa'u jira. Si wajjin haasaa yeroo takka minaaf obseeshii muuti qabadhu tolee. Beeyo akkas. Siisaa akkasii macaafa keessa kan jiru akka kana. Macaafa keessa kan jiru Yesuus Kiristoos waaqayyoon kadhachaa bulee waaqayyoon kadhatee waaqayyoof sagadee nuyi isa sagannuuf hin beeknaa jedha. Inni mataa isaatuun sagada. Humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Kanaafuu waaqayyoon qaba Yesuus Kiristoos. Ani waaqayyo koo jedhaa iyyuu bara. Waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti gara waaqayyo kootiif waaqayyo keessaniitti ol nan ba'aa jedha. Inni waaqayyoon qaba mataa isaati. Eenyu Yesuus Kiristoos. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqayyoon erga qabaatee isa erge santuuyyuu isa uume santuuyyuu waaqayyoodha rabbiidha malee Yesuus Kiristoos miti. Nuti kan itti amanu Yesuus Kiristoos ergamaadha jennaan malee Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jennee waan hin dubbanneef isa kana. Waan inni kadhatuuf, waan inni rabbiif sagaduuf, waan inni rabbiin kadhachaa buluuf. Nuti illee akkuma inni kadhatuuf kadhan, akka inni sagaduuf sagan, akka inni soomutti soomnaa waan jennuuf sababa kana. Okay, Yesuus ergamaa rabbii ta'uu isaa argii beektani maaliif nama jetture? Ergamoonni rabbiidhaa lamatu jira. Birhaane lamatu jira. Ergamoota rabbii afaan Oromoo irratti ergamoota ergamaa jedhameetumaan dubbatama malee fakkeenya afaan Amaariffaa irratti maliktanyaa fi malaa'ikiin garagara. Mal'akka jedhanii fi yookaan malaa'ikt kan jedhanii fi maliktanyaan garagara. Maliktanyaa kan jedhamu namarraa kan ergameedha. Fakkeenya Museen የእግዚአብሔር ወይም የፈጣሪ መልእክተኛ jedhama. Ergamaa waaqayyoodha. Kan namarraa ta'een jedhama. Malaa'ikt kan jedhamu yookaan ammoo mal'akka jedhamee yaamamu immoo kan warra waaqa keessa jiraatuuf warra waaqa ergamoota waaqayyo warra waaqa keessaa jedhaman sunniin jechuudha. Kanaafuu nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam illee Yesuus Kiristoos illee hundi isaaniitu warra lafarra jiru. Maliktanyaadha. Hundi isa maliktanyochi kan jennu. Afaan Amaariffaatiin illee afaan Ingiliffaatiin illee messengers kan jedhamu. Warri malaayika warri gubbaadha ammoo angels jedhamee yaamama. Angels jedhan warri malaayikaadha jechuudha. Warri samii keessa jiraatu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaa lafarraati. Akkuma Musee fa'aa raajii akka keetii jedhaa miti macaafa keessatti Phexros wayita dubbatu Yesuusiif dubbatamee jedha. Yesuus Kiristoos nama akka Museeti.
نمو أكا موسى نمو أكا نبيوتا كاونيت رب سبحانه وتعالى قرآن كيست ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم صديقة جن مسيح إلما مريم إن إنتان إرقمتون إسان دورة دبرت مالي هات إسان لرقو أم ستو راجل لا تلقى دبتو بايفت دبي في جتشي سيتي في دلقان إسيدا كان توقوتي كبجمتو تاجر لچو جري لچو يوا نمو توانياتو جر كنافو إسا كان إرقموتا نمرتين Nyaatu yoo haadhu guyyuu malee fooniin biyya lafarra deddeebi'ee ture garuu afuraani mirga baasaa jira amma. Kanaafiyyuu nama ittiin jettu. Yaa'u nama jedhu jechuun dandeessan ergamaa rabbiiti wanna ta'eef Muhammad durattu jira bar Yesuus Kiristoos Muhammad dura jira Muhammad ergasii dhufe bar. Dhugaa kan keete nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam Yesuusiin booda dhufan. Yesuusitti aanatiin dhufan. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بودر فنقروا بودر في دورة دوفو دامتي إرقاء دا وني العالم إرقاء نمني سن في ديدا مي فكين يا فما مي واسقا فدا برهاني فكين يا فما مي يسوسين أرقتي بيك تاتي ساوا حجتو إذا كان كيتين Hafuuraan arga garuu fooniin hin beeku. Hafuuraan hin jenne ija kan keetiin argitee beektaa Yesuusii waa hojjetu Yesuusiin argitee beektaa Yesuusii waa hojjetu hafuuraan hin hojjeta Yesuus hafuuraan. Hafuuraan hin jenne ani hafuura waan hafuuraan haasofnaan ija kan keetiin argitee beektaa Yesuusiin isa waa hojjetu isa du'aa kaasu tayyib ati mee Yesuus Kiristoosii ahir Isa du'aa kaasu argeera, isa jaamaa banu argeera, isa dhukkubsataa fayyisu argeera, isa naafa diriirsu argeera. Kallattii kamiin Yesuusin ibsama bara. Kallattii tokko du'aa. Eessatti argite Yesuusin eessatti argitame? Maalama miidiyaa kana hordofaan hordofati gisee namni akkas ta'e baqa baay'een jaamaan hin banamaa, baay'ee duudaan hin dhaga'a, baay'ee naafti hin diriira. Maali baqa kallattii kamiin ibsuu hin dandeessu bara. Kuni bar waaqeffataan illee dalaga ama waaqeffataan bar wallahi waan kiristaanii dalagu ol dachaa kana dalaga waan nama fayyisu wama kanniin bar warri hindoozimii yoo fudhatte fakkeenya akka addunyaatti dhaqanii warra dhakaa muka gabbaru hindoozimii jechuun warra loon gabbaru kiristaan waan kiristaanatti walittuu yoon dhufu fayyisa guddaa fayyisan addunyaa kanarratti kiristaanota olitti kan fayyisu warra hindoozimiiti warra hindoozimii kan jedhu si gadee karaa kan fayyisu rabbi tokkicha malee hindoozimii nama miti bar. La wannan siin jedhe waa fayyisu waa naafa diriirsuu waa'uma kan yoo laalte ka addunyaan guutuun itti fe'atteeti wanna jettu hindoozimiidha. Hindoozimii fakkeenya kiristaanonni itti fayyadamanii maal godhan hindoozimiidha warra loon gabbaruudha. Warri waaqeffataallee waa fayyisa. Kun Yesuus Kiristoos maal jedhee jira. Namoonni hedduun guyyaa dhumaatti natti dhufanii jedha Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21. Namoonni hedduun guyyaa boodaa natti dhufanii kunoon hafuura hamaa baafneera maqaa kan keetiin akkana gooneera raajii gurguddaa dubbanneera jedhanii anammoo isin hin beeku narraa deemaa jedhe ofirraa ari'aa jedha. Isin hin beeku narraa deemaa jedheeti. Warra kan isaan ta'een warri kan kun ta'een ani isin hin beeku narraa deemaa jedhee sirrii malee. Akkasiin jedhu macaaf. Goobazii diya akkasiin jedhu macaafni. Macaafni akkasiin jedhu goobazii. Rabbii jedhe akkasiin jedhu macaafni. Haadha rabbiin sodaadhu mucayyoo. Akkasiin jedhu macaafni meexee yeroo takka macaafa jallisuu jirta. Macaafa jallisuu jirta akkasiin jedhu macaafni. Yeroo takka mee goobazii tiyya. Komiina duukaa bu'aadha kan hin taane of duukaan deemsisu hin. Gasiyaa buusumoo dhageeffatta mucayyoo. Mee gasiyaa buusumoo akkam si godhasa? Mee dhageeffadhu yeroo ansi kadhadhu san. Tolee? Ishi dubbadhu nama fadda. Eewa dhageeffataatiin akkasii haasa'i tolee hin waciniiti. Mana ijoolleeti miti inshaallah. Waan jedheetiin dubbatu Yesuus Kiristoosii namoota maqaa kan keetiin hojjette maqaa kan keetiin akkana goone akkas goone warra jedhu jedha. Maqaa kan keetiin akkana goone akkas goone warra jedhu jedha malee warra nawaa akkatan hin jedhu. Maqaa Yesuusiin warra maqaa Yesuusiin hafuura amma baafne homaama goone jedhaniitiin maqaa Yesuusiin nagadanidha kan dubbatu. Raajonni sobdoonni mataan isaanii waan an hojjedhe olitti hojjechuu danda'ani jedha Yesuus Kiristoos. Raajonni sobdoonni mataan isaaniidha hojjechuu danda'ani jedha. Kanaafuu raajii wanni hojjetamu kundi wanni nama fayyisu hafuura hamaa baasu homaama kanneen hojjechuu raajii hojjechuu kan danda'u baay'eetu jira.
raajii hojjechuu kan danda'u baay'eetu jira. Namatti fakkeessee haa ta'u, dhugaadhaa haa ta'u, kan baay'eetu jira wanni hojjetamu. Siigalee Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Warra maqaa isaatiin hafuura hamaa baasu, maqaa isaatiin maal godhu, kanneen hedduu isaaniidhaa ani isin hin beeku narraa deemaa jedhee mul'innatti isaanitti himaa jedha guyyaa boodaatitti. Sirriidha. Warra sobee maqaa isaatiin raajuu isaaniin isin hin beeku ittiin jedhe sirri. Garuu qabatamaa dhibbaa warra dhugaa sarkaa fuudhanii namatti dubbatanii isaan of duukaa buusan. Maal jetta isaa? Maal haasa'u jirta isaati? Akkasii miti. Akka ati jettuudhaa miti. Warra mee maqaa Yesuusiin akkamii fayyise warri sun? Raajoonni sobdoonni maqaa Yesuusiin akkamii fayyisan? Ani hin beeku raajota sobdoo akkasaatti fayyisan. Alkaam. Asii galee amma. Mee fakkeenya akkamitti addaan baafatta? Warri amma waa fayyisaa jiru kun maqaa Yesuusiin fayyisaa jirra jedhu kuni raajii sobdoo ta'uu fi raajii dhugaa ta'uu maaliin addaan baafatta? Fakkeenya dhibamee ta'e namni sun yoonaa kadhatee naajaan fayyadannaan raajii dhugaa jedhu fudhadha. Garuu lakki akkasiin jedhu Yesuus Kiristoos kaawwanni jedhu bar warruma maqaa kootii waa fayyisan tuyyuu waa kadhaa jedha. Warra maqaa kootii waa fayyisan waa kadhaa jedha bar. Maarree kan warra maqaa kootiin fayyisan waa kadhaa gisee jedhu warra soban jechuusaan kaa. Warra soban jechuun raajii sobdoota jechuudha bar. Raajota kijibdoota jechuudha. Yesuus Kiristoos addaanuun baafne warri maqaa isaatiin waa fayyisu kun akkamii fayyisame akka ati beektutti humna eenyuutiin fayyise? Humna Waaqayyootiin fayyise. Humni Waaqayyootiin fayyise. Humna Waaqayyootiin akkamitti raajiin sobdoonni fayyisa? Raajii sobdoon hin fayyisu eenyumaan iyyuu. Waan namoota qoradhu ishii akkasii bira ga'u tolee. Muut godhadhu ta'e. Raajii sobdoota jedha. Zed muutii godhadhu Zed. Mee muutu godhadhu sida hundi isaaniidha akkanuma isaa keessatti muutu godhadhaa isin jedhanii dhageessanii maal gootanii muutii qabadhuuti ergasanii taraan sigaa inshaallah sigaa fadha hedduu isaadha garabbiya. Hayyee akkas jedheetiin dubbata mee gurbaa kana wajjin nadhiisii birhaane yeroo takka tole. Isa wajjin nadhiisime. Qoy birhaane waa gaafadha. Wedduu caalu beektaati birhaane? Beeka maaf hin beeku. Wedduu caalu ni beektaa? Beeka. Macaafa jaalalaati. Wedduu fi sammaal tolti fide kammaa fi wedduu maal tolti. Aboo dhageeffadhu mee gurbaa? Khayr inshaallah. Aga an si dubbisutti irraan kaafatin. Mana kiyyatti wanni akkasiidhaan jiru. Nama tokkotu haasawa sanbira dabartee waan bira haasawa jennaan ammoo gad buutee jala sanii taaptaap yookaan deemtee kiiloomeetira 200 fagaattee teessi. Dhageeffadhu sa'aatii namatti biraatti haasawu jala naasayin tole inshaallah. Wedduu jaalu. Qoy amma sitti dhufaati inshaallah amma. Daban dhabiin kaa'amte maal? Wanna jedhamee. Waan gootu yeroo biraatitti birhaane wedduu caalu dubbisiiti yoo rabbii jedhee. Akkasitti natti dhufta mee gurbaa kana haasofsiisa yeroo takka tole. Gaafachuu barbaadde amma mana gaafu. Wedduu caalu mee macaafa dhaqii dubbisee akkasiif mee isa haasofsiisa qoy yeroo takka na eegi isa haasofsiisa isa kana haasofsiisa qoy. No ani deemuu edaan jira barree madaamin na eegaarti. Beeka deemi kottu inshaallah kottu deemi. Akkas jedha Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa anaan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. 22 akkas jedha guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerraa maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerraa hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti. Anaan jedhuudha amma 23 sinii dubbi amma 22 sinii dubbise. Mata duree ustaazii keessan galu nu dubbisteetta bakka qabannu qabanneerra. Maal gaafachuu barbaada reenni kanarra? Maal jechuu barbaadde kanarratti? Birhaane ishee lakka 23 irraa kaasii dubbisi. Xumuri. Iddoo sana kan barbaadame. 23 dubbisi dhaabi. Waalaikumsalam. Bakka ga'e alhamdulillah. Bakka ga'e jira hayyee.
maal gaafachuu barbaadee jedha asirra khayri inshallah. Bakka naa kenna jedhe siimi amma aboo maal na gaafachuu barbaadee taasa. Maal si gaafanne bakka sii kenne malee si hin gaafanne bar. Bakka naa kenni jennaan bakka sii kenne. Bakka Yesuus warra maqaa isaatiin hafuura hamaa baasu waa hojjanne jedhu kanneen bakka itti waakkatu. Dubbadhu. Goota san naa kennaa jirta jechuudha. Bakka san sii kennu jira. Goota san naa kenni jedhee yoo si waaqisi gaafadhe. Zeddi margatti barbaadeeti. Allah. Ijoollee rakkanne hojii. والله وجه ركن خير ان شاء الله. hayyee mee waan biraa hojii amma bakka saniin geeni na fakkaata. Hayyee Yesuus waaqa jettee amantaa Zeddi. Eeyyene waaqa. Waaqa meeqaffaadha? Waaqa sadarkaa tokkoffaati moo sadarkaa lammaffaati? Waaqa tokko kan biraa kami sadaffaan kamin eessa fiddeeti? Waaqayyo abbaan hin jiru? Waaqayyo abbaan sadii lama afurii eessa fidde? Waaqayyo abbaa hoo? Waaqayyo abbaa eessa keessisa? Sitti godhe abbaa. Oh, abbaa Waaqayyo abbaan hin jiru ata macaafa keessa? Abbaa biraa. Hin jedhama malee hin jiru. Atam ati taanu Nama kolfa dhiisaa deemu magaa fiduu. Ayyee amma muutii qabadhu ati eenyu mucaan muutii haa qabatu ayyee birhaane maal wanni an jedhani Ati bara asirratti nama burjaajessaa jirta malee hin jedhu akkas akka ati jettu kana akka ati yaaddu kana hin jedhamu akkas. maal jedhame waaqa Yesuus Kiristoos waaqa qaba waaqayyo koo ka jedhu suni eenyudha? Waaqayyo kootii waaqayyo keessanii ka jedhu sun. Waaqa sadi bakka eessatti jedha waaqa sadi hin jiru waan akkasii. Afurii shanii eessatti hin jiru waan akkana. Ana waaqa sadii hin dubbanne agasedha. Abjuu haasa'u jirtamu. Ani waaqa sadii hin dubbanne amma. Ani Yesuus waaqa meeqaffaadha siin jedhe malee. Ani wanna siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo koo waaqayyo keessan jedha. Waaqayyoon isaan sun kamiin? Yesuusitu waaqayyo koo jedha. Waaqayyo koo jedha. Waaqayyo kooti waaqayyo keessan jedha. Waaqayyo kooti waaqayyo keessan jedha. Eessaa fiddeeffati waaqa akkas kan jedhu eessaa fiddeef abbaa bira waaqa bira. Ijoollee waldaa golbaatu beekuma. Har'a hafuura golbaatu na seene dhiifama. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Waaqayyo kootiif waaqayyo keessan jedha. Ustaaza dhiifama ammati Maatiyos kanarratti maal gaafatte mee moo zinjette moo dubbisi jette qoyi. Naan galle gaaffiin kee. Yeroo takka mee nu dhamaasina ijoollee mee callisi mucayyoo. Mee callisi. Amma eega isa dabarsitee mee callisi yeroo takka inshallah. No ati sadii baru. Isa du'aa ta'uu dhiisee maal godhare ani isaaf kennitee jirta mee mucayyoo ati muuti qabadhu mee khayr inshallah har'a. Ana dubbiin baddebbo. Ijoollee akkamiidha of bira seensisaa khayr inshallah. Har'a kaartaa si jalaa baddee duraan nama burjaajeessita asirratti har'a si jalaa baddee. هي واقني ساسون كمني نفيتي وانا اسمي نعيم ربي جديدي بالله عليكم أنا قد بوسي عندك يسنويو خلاص جلسني توكوجي كي يسمي دبات دامي برهاني أفانتك دبنان قسيبوس سيلي والله قسيبوس اللي ساعتين نموني ميجرتن اللي سا ميمة اللي سامي هي دبات ميبو واقعيو نساك مني
ati mee waa si gaafadha naa deebista. Waa takka nan gaafatin waaqayyoon isaa kamii siin jedhe waaqayyoo Yesuus qofa natti himi. Ati naa deebisuu dandeechaa gaafina ati gaafadhu. Waaqayyo Yesuus iyyuu hin beektu hagammaati. Waaqayyo Yesuus kaminni jedheenani Waaqayyo ati ayyee xayyibati deebisme birhaane ati deebisi Waaqayyo Yesuus isa kami Waaqayyoon Yesuus eenyudha? Maal jechuudha Waaqayyo Yesuus jechuun? Yesuustu Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessan jedha. Waaqayyo Yesuus anan beeku Waaqayyo Yesuus jechuun beeku. Hin jedhu akkas Waaqayyo keessan. Eessa biddeeti? Waaqayyo Yesuus kan jedhu hin beeku. Mee birhaane dubbisi Yohaannis boqonnaa 20:17 dubbisi mee. Qoy kame silkii irraadha yoon bira geessifan dubbisa rakkoo qabu. Hayyee dubbisi mee. Yohaannis boqonnaa meeqa? Boqonnaa 20:17 Isa booda haa dubbisi. dubbistuuti gaafi tokkos gaafadha. Boqonnaa 20 Dubbisi birhaane. lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 17. Lakkoofsa 17. Akka dhaggeeffadha. Yesuus immoo ani hin Yesuus immoo ana hin qabin Dubbisi ani homaan amma ta'u. dubbisaan jira. Ana. Yesuus dhaggeessu. Eeshi tole. Yesuus immoo ana hin qabin ana amma ifama silkina ilaa jufe. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti oli hin baane gara obboloota koo dhaqii ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyo tokkoo fi waaqayyo keessanitti ol nan Waaqayyo kootiif ba'a. jedhi. Waaqayyo koo jedhi. Waaqayyo tokko hin jedhin. Gara Waaqayyo kootiif jedhi. Afaan Oromoon dubbiste arguutti hin jirtu. Wayi. Gara Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessanitti. Waaqayyo keessanitti ol nan ba'a maannere maaltu bade? Akkas. Hin badne hooma takka hin badee hin jiru. Hooma takka badee hin jiru. Waan gaariidha. Kan bareeda dubbiste. Waaqayyo Yesuus kun isa kami? Amma gurbaa kana gaafachuu jira. Kun macaafni jedhee mucayyoon si dubbiste mucayyoon kiristaanaa. Waaqayyo Yesuus kun isa kami? Waaqayyo Yesuus jechuun Waaqayyo Inni eessa jira gizee kana? Gizee kana eessa jira inni? Birhaane Gizee kana eessa jira? Waaqayyoon kun eenyu? Bakka Rabbi fedhe haa Gizee kana eessa jira? jiraatu. Bakka fedhe haa jiraatu Waaqayyo Yesuus eenyu siin jedhe. Here bosomu. Jechuun gaafii kana deebisuuf bakka inni jiraatu san beekuun murteessaadha re. Bakka eessa jira? Lafarra Ati jira. eessa jira? Lafarra jira. Lafarra jira. Lafa bakka kaa'u. Amma dubbadhu. Qo'ee kanan jedhu Muhammadin eenyutu Qe'ee warra keessanii. ta'u? La olii gadi fiiguun hin jiru birhaane. No. Isa kana irratti gadi qabnaan hangaafa deebisu gaafa ani taraa kenneetiin koottaati gaafadhaa jedhu gaafsan koottu gaafadhu malee sa'aatii ani gaafii gaafataa jirutti gaafadha jettee sirraan qeebaluun. Eessa Waaqayyo Yesuus kun eenyudha? Waaqayyo Yesuus naaf himi zeddi ka jedhu. Waaqayyo Yesuus. Yani Waaqayyo Yesuus. Yesuus. Yani tokkuma Waaqayyo Waaqa Yesuus. Yani tokkuma Waaqayyoon Yesuus kan jedhu hin jiru. Waaqayyo Yesuus Waaqayyo koo jechuun jira. Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessan jechuun jira. Hin beektu Waaqa Yesuus. Hin jiru jedha. Hirriba keessa jirta moo biyya biraadhaa jirtaati? Khayri inshaallah. Hin jiru jedha. Mucayyoon si dubbistee am. Mee Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 17 dubbismee birhaane. Mee dubbisiif ammas.
waaqayyo gooftaa keenyaa jedha bara waaqayyo gooftaa keenyaa jedha Yesuus Kiristoos waaqayyoon qabaa jedhee lafa dhaaba Phaawulos iyyuu jechuudha atammoo biyya kana keessa iyyuu hin jirtu ati biyya biraadhaa jirti jechuun Yesuus Kiristoos waaqan qabu jettee nutti waaqa taasa ayyee kan kedhiis meeti birhaane ati naa deebisa ayyee waaqni Yesuus Kiristoos eenyudha birhaane ayyee maaliif jedha waa Yesuus dubbate iyyuu maa isin salphachiisa isaa Yesuus iyyuu waaqayyo koo jedhe isin maa salphattan inshallah ayyee sira kafaan achumaan badee ijoollee kafaa gurbaan jedhaniisa birhaanee jirta birhaane ayyee falmattuu gaafadhame falmattuu ati dubbadhu ayyee birhaaneen illee achumaan guddeessa nagaa siniif haa ta'u kafaa tokko na barbaada nagaan siif illee haa ta'u kafaani bakka fedhe haa seenu haga wedduu caalu hiikutti hin dhiisina kafaa amma jala yoo jiraate walharkiisee ol seensisaa isa ammoo wedduu caalu bakka dawaan isa sassan akkam ta'e mee yoo as jala jiraate walharkiisee tun ol baasa hin jiru wallahi hin badee jira dhabama ta'e asii inni lammata jechuun hayyee falmattu dubbadhu hayyee okay maalin dubbadhu waaqayyo Yesuus Kiristoos isa kan waaqayyoon Yesuus sun eessa waaqayyo Yesuus yeroo dubbii kana dubbate biyya lafaarra jira du'a kee otoo waliif fudhatamin booddedha miti waaqayyoon eenyudha bakka fedhetu haa dubbatu inni waaqayyoon sun eenyudha waaqayyoon inni waaqayyo koo jedhu du'a kee jechuudha du'a kee otoo waliin fudhatamin yeroo bartoota isaatti dubbatu dubbii kana dubbate gara waaqayyo koof waaqayyo keessanitti lambaa jedhe inni gara bakka fedhetti haa dubbatu inni wamaara koon qabu eega ol ba'ellee akka macaafaatti bar dubbatee jira jedha ati barga mul'ata waannis ati bar gaafii faallaa gaafachaa jirta gaafii gaafatamuu hin qabne gaafatte gaafii faallaa dhaqu waaqayyo callisime yeroo takka Yesuus Kiristoos bar mul'ata waannis boqonnaa 3:12 irratti maal jedha mana waaqayyo kootii jedha mana waaqayyo kootii keessatti jedhee dubbata mana waaqayyo koo biyya waaqayyo kootii jedha akka wanna akka mul'ata waannis keessa kaamee jirutti kanaafuu mee amma waaqayyoon Yesuus Kiristoos kun eenyudha mee waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadha waaqayyo abbaan Yesuus lamaan isaaniiyyuu wal keessa jiraatu waan ta'eef isaan lamaanuu kan waliiti wal caalatu hin ta'in kan walii wal keessa jiraatu jechuun maal jechuudha wal keessa jiraatu osoo wal keessa jiraatanii ani gara waaqayyo kooti waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedha osoo keessa jiraatee asuma ta'a malee maal gara waaqayyo kootti ol baha jechuun bara waaqayyo koo baasan jira jechuudha waaqayyoonsa abbaansa jechuudha waaqarra waan jiruuf inni immoo gara abbaasa sanatti ol baha jechuudha kanaafuu Yesuusin keessa jiran jedhin ka Yesuusin keessa jiran jedhin ka Yesuusin keessa maaltu jedhama dhaggeeffadha iji isa kana sin argu kuni inni ani ilma waaqayyooti ani waaqayyoodhaan malee karaan hin jiru jireenyi hin jiru anatti amanaan jedhu susanitti mul'atu lukkisii takkitti kan waan ilmaadhaatti deebina waan ilmaatti deebina mul'atu wanta akkasitti mul'atu boqonni gurbaan maaliin dhiiroo takka waa haasawee yoo jedhanii hin danda'u nama jala dhokatee ginaasa deemi dubbisii kootti xiqqoosii ka'een inshaallah wayita haasawee jedhanii taraa kennanii zim afaanii hayyee isa kana meeqa nutis lukkisii yeroo amma ati waaqayyoon kun waaqayyoon gara waaqayyo kootti ol nan ba'a jedha waaqayyoon isaa ka gara gubbaa jiru sun eenyudha ka Yesuus hin bira hin jirre sun sirriidha ka foon Yesuus yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa turetti akkuma keenyaa waaqayyo qaba mee haa ta'u akka foonitti iyyuu waaqayyo qabaa jennu garuu duras mirkinni jalqabaa kaasee qabu sun
Yesuus akka hundattuu mee gad dhaabinatti miyati. Waaqayyo Yesuus Kiristoos kun ka isa bira hin jirre ka inni itti ol bahaa jiru sun kam inni waaqayyoon sun gad dhaabinatti ebalu jedhiti. Waaqayyo abbaa. Waaqayyoon abbaan waaqayyoo Yesuusii jechuudha. Waaqa abbaa waaqa ilma akkasitti beekna. Hafuura qulqulluu. Waaqni ilmaan jiru ka amma waaqni lamatu jira mara waaqa tokkoo fi lammaffaatu jira sadarkaa qabata waaqni. Sadarkaa miti. Deebistanii seera uumamaatti achi nun deebisina guyyaa dubbannee turre guyyaa tokkicha. Seera uumamaa walii dhaquuf hin jiru bara. Ani wannan siin jedhe waaqni lamatu jira mee waaqni tokkichatu jira. Yesuus Kiristoos hin kijibu maal jedhee dubbate waaqayyo tokkicha jedhee dubbatee jira. Waaqayyo tokkicha jedhee ifa baasee dubbatee jira. Waaqayyo tokkicha erga jenne Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoos waaqa ta'an ta'u. Nuufillee akkuma waaqa ta'u akka hin kedin. Waaqayyotti qofa anatti namanina kan jedhe naaf fida lukkisi. Anatti namanina jechuun maal jechuudha? Isa qofatu waaqayyoodha. Anatti amma bakka tana deebisee sasansii fidaani. Sasansii fidaa umar rakkoon qabu. Rakkoon qabu wal qabata gaafin koo. Waaqayyo abbaa qofatti anatti immoo hin amanina. Ani karaa jireenyaa miti yookiis immoo gaafa dhumaatti ka firri kennu yoo ana miti. Ani ilma waaqayyo miti natti namanina. Sagalee waaqayyo qofa dhagaan isan sinitti lallabuu dhufe. Ani ergamoota keessaa isa tokko maaf hin jedhin. Ayyee. Isa kana si deebisa tokkoffaadhaan firdiin kennu kan jedhu Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 47 irratti eenyu yoo dubbii koo dhaga'uu dideetiin tuffateetiin jedhe ani isatti hin faraduu jedha. Takka jedhi gafi. Gaafa dhumaatti jaalattanis jibbitanis Yesuus dubbataa jira. Yesuusin faallesitaa qoye amma ragaa si fidee namaaf diddaati. Yoo nam tokko dubbii koo dhaga'uu dideetiin jedhe ani isatti hin faraduu jedha afaan Oromooti. Isatti hin faraduu jedha. Takka jedhi qabi. Maa inni ittan macaafni isaa? Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 47. Amma dubbisa. Dubbisa iyyee.